Haalli nageenya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa yaaddessaa ta'aa jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti lammiileen Oromoo ajjeefamuu fi manneen isaanii gubachuun gabaafamaa jira. Gama biraatiin tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi itti fufee jira. Daandiiwwan Shawaa keessatti suphamuu hafuun ammoo rakkoo geejjibaa fi dinagdee dabalee hammeessaa jira. Walumaa galatti walgahii caffee Oromiyaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haalli nageenya Oromiyaa madaa mogolee nuti ta'ee jechuun ibsa kennan. Mootummaa fi hawaasni furmaata waaraa barbaaduu akka qaban hubachiiseera. Akkasumas daballiin gatii tajaajila Itiyoo Telekoom hawaasa irratti dhiibbaa dabaluu isaa waliin gaaffii fi nageenyaa fi jireenya lammiilee ijoo ta'e ka'aa jira. Kanneen gabaasa keenya guyyaa har'aa yoo ta'an kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa oduun kunooti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa mootummaa Eertiraa irratti himannaa cimaa dhiyeessuun humnoonni waraanaa Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafateera. Ibsa mootummaa irraa ba'een Eertiraan haleellaa waraanaa raawwataa jirti jechuun kan himatamte yoo ta'u, akkasumas gareewwan hidhattootaa biyya keessa socho'an deeggaruu ishee eerameera. Haalli walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii ji'oota darban keessa hammaachaa dhufeera. Itoophiyaa fi Eertiraan bara 1998 haga bara 2000tti keessa waraana cimaa gaggeessanii turan. Booda bara 2018 waliigaltee nageenyaa mallatteessuun hariiroo isaanii haaromsan. Garuu yeroo waraanni waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture, haalli hariiroo isaanii wal xaxaa ta'aa dhufe. Waliigalteen bara 2022 waraana Tigraay dhaabsisuuf taasifame keessatti Eertiraan himattee hin turre. Erga sanaa kaasee komii fi mufiin biyyoota lameenii gidduutti dabalaa dhufeera. Ji'oota dhiyoo kana keessatti muummeen ministeeraa Abiy Ahmad Eertiraan hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'an deeggaruu ishee komatee ture. Asmaraan garuu himannaa kana mormiteetti. Guyyaa kaleessaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos itti gaafatamaan dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee Mohaammed irratti xalayaa barreessuun humnoonni waraanaa Eertiraa yeroo dheeraaf lafa daangaa Itoophiyaa qabatanii jiraachuu ibse. Xalayichi akka jedhutti Eertiraan gareewwan hidhattoota biyya keessaa socho'anitti deeggarsa meeshaa waraanaa fi maddaalee biroo kennuu itti fuftee jirti jechuun himate. Haleellaa humnoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessatti jala jalaan seenuun kun gocha waraanaa ifatti mul'isuudha jechuun mootummaa Itoophiyaa ibse. Kanaaf humnoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa guutummaatti akka ba'an akkasumas gareewwan hidhattoota biyya keessaa waliin hidhata isaanii akka dhaaban gaafateera. Dabalataan Finfinnee yoo Eertiraa daangaa fi birmadummaa Itoophiyaa kabajje hariiroo marii fi araaraa itti fufuu akka danda'u ibseera. Dhimmoota waloo kan akka dhimma galaanaa fi karaa galaanaa diimaa gara buufataa isaaf ilaallatu irratti marii amanamummaa qabu geggeessuuf qophii ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Mootummoonni Eertiraa fi Ijipti yeroo dheeraaf sochiiwwan Afrikaa Yuuniyeen waliin walqabatan irratti ejjennoo isaanii ifatti agarsiisaa turaniiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afeworqii fi pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Siisii akka waan sirnaa fi kaffaltii dhaabbatichaa irratti quuqama qabanitti ibsamaa ture. Haa ta'u malee Masiriin ministeera dhimma alaa sadarkaan bakka bu'uu hirmaachuu ishee ejjennoo guutummaatti addaan cite osoo hin taane mala siyaasaa dippiloomaasii of eeggannoo fakkaata. Walgahii Gamtaa Afrikaa Finfinneetti gaggeeffame irratti mootonni biyyoota hedduun jijjiirama magaalaa keessatti mul'ate dinqisiifatan. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa, daandiiwwan babal'achuu fi suuraawwan magaalaa ammayyaa fakkaatu hedduu isaanii hawwateera. Garuu jijjiirama magaalaa guddoo qofaan sadarkaa biyyaa guutuu madaalu gaaffii kaaseera. Gama biraatiin naannolee fi baadiyyaa biyyattii keessatti haalli nageenyaa fi jireenyi lammiilee irratti mul'atu adda ta'uu gaafatamaa jira. Kutaaleen hedduun jeequmsaa fi rakkoo nageenyaa keessa jiraachuun uummanni baadiyyaa hedduun rakkina dinagdee fi tajaajila bu'uuraa dhabuu keessa akka jiru himama. Kanaafuu dinqisiifannaan Finfinnee keessatti mul'ate haala qabatamaa biyyattii guutuu calaqqisiisa moo kan calaqqisiisu miti kan jedhu gaaffii guddaa kaaseera. Walumaa galatti walgahii kana irratti ilaalcha mootummaa fi hooggantoonni Afrikaa tokko tokko ibsa abdii fi hawwii misoomaa agarsiisu garuu gama biraatiin dhugaan lafa jiru rakkoo nageenyaa walitti bu'iinsaa fi gadadoo lammiilee akka furmaataa waaraa barbaadu ifatti mul'isa.
Itiyoo telekoom tajaajiloota isaa muraasa irratti daballii taarifaa hojiirra oolchuu isaa ragaan itti fayyadama saajii dhaabbatichaa mul'iseera. Daballiin gatii kun addatti kuufama intarneetii ji'aa kan hin daangeffamnee fi kuufama sagalee irratti xiyyeeffata. Hojjetaan dhaabbatichaa maqaan isaa akka hin eeramne tokko akka jedhetti miidiyaa Addis Istaandardiif akka ibsetti daballiin gatii kun fayyadamtoota kuufamaa kana bituu itti fufuu isaanii fi fedhiin tajaajilichaaf jiru hir'ina osoo hin agarsiisin itti fufuu isaa hordofee kan murtaa'e ta'uu himameera. Dhaabbatichi kanaan dura dhuma ji'a Sadaasaa keessa kuufama tajaajilaa isaa hedduu irratti gatii dabaluuf murteessuu isaa ni yaadatama. Murteen kun baasii hojii fi kaapitaala dabalaa dhufe akkasumas dhiibbaa dinagdee maayikiroo bal'aa biyyattii keessatti jiru akka sababaatti eeruun fudhatamuu isaa ibsameera. Ibsa Sadaasa 29 bara 2026 baaseen Itiyoo telekoom sirreeffamni taarifaa kun xiqqaa ta'uu hubachiisee haalli dinagdee qormaata keessa jiraachuu fi baasiin tajaajilaa kennuuf bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf baasuu dabaluu jiraachuu isaatiin walqabatee murtaa'uu isaa ibsee ture. Kanaan dura ji'oota 6 darban keessatti galii birrii biiliyoona 85 ol galmeessuu isaa ifatti beeksisee ture. Akkasumas dhuma ji'a muddee darbe keessa Saafirkoom Itoophiyaa fi Itiyoo telekoom tajaajiloota isaanii hunda irratti daballii gatii raawwachuu isaanii beeksisanii turan. Haa ta'u malee daballiin taarifaa kun fayyadamtoota hedduu biratti yaaddoo uumuu isaa odeeffannoon Addis Istaandard yeroo darbe gabaasee ni mul'isa. Godina Shawaa Kibba Lixaatti daandiin cirrachaa aanaa Wancii magaalaa Liibanii ka'ee Dullaallee Billaachaa dhaqu akkasumas kan aanaa ammayyaa geessu suphaa dhabee manca'uu jiraattonni himan. Daandiin magaalaa Liibanii ka'ee aanaa ammayyaa magaalaa Gindoo qaxxaamuree magaalaa Qotaa geessu gara aspaaltiitti guddata jedhamee ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin waggaa 3 dura waadaan nuuf galamee ture jedhan jiraattonni yoo dubbatan. Jeneraal Yilmaa Mardaasaa bakka dhaloota isaanii kan ta'e aanaa ammayyaa dhaqanii dhimma nageenyaa irratti wayita uummata mariisan uummanni gaaffii misoomaa gaafate ka jedhan jiraattonni gaaffilee misoomaa uummanni gaafate keessaa dhimma ijoon dhimma daandii kana ta'uu himan. Jeneraal Yilmaa Mardaasaa qondaalota mootummaa waliin dhufan waliin daandiin kun gara asfaaltiitti yeroo gabaabaatti akka guddatu waadaa nuuf galanii turanii jedhu jiraattonni. Gaaffiin daandii cirrachaa sana gara aspaaltiitti ol guddisuu gaaffii uummataa bara dheeraa akka ta'e kan dubbatan jiraattonni waadaan nuuf seename kun hin kabajamne jedhan. Daandiin cirrachaa sunuu suphaa dhabee manca'uu himatu. Gama biraatiin aanaa Wancii daandiin cirrachaa magaalaa Liibanii ka'ee daandii aanaa ammayyaa geessu kan jiraattonni aanaa ammayyaa asfaaltiitti ol guddata jedhamee waadaan nuuf seename hojii irra hin oolle jedhanii komata kan irraa ganda diimtuu guddateetiin ol goree gara Dullaallee Billaachaa geessu kan sagantaa yuuraappiitiin hojjetame suphaa dhabee manca'uu jedhu jiraattonni Dullaallee Billaachaa. Daandiin sagantaa yuuraappiitiin hojjetame uummanni qe'ee isaatii geejjiba konkolaataa akka argatu taasise kun manca'ee amma sadarkaa konkolaataan irra hin deemne irra ga'ee jedhu qaamni dhimmi ilaallatu saffisaan otoo roobni hin deebi'in suphaa akka nuuf taasisu jechuun gaafatan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo hedduu galmeessaa jiraachuu hime. Gujii Lixaa aanaa Galaan bulchiinsa magaalaa Kombolchaatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhataa turee fi fudhataa jiruun injifannoo galmeessuu himan. Waraanni bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Lixaa keessa socho'u haleellaa fudhate kanaan kaambii waraana mootummaa abiddaan dhabamsiisuu himan. Abiddaan erga gubanii booda meeshaalee waraanni mootummaa itti fayyadaman hedduus to'annoo isaanii jala oolchuu itti dabaluun himaniiru. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo waliin ta'uun godina Wallagga Ba'aa aanaa Waayyuu Tuqaa magaalaa Bonayyaa jedhamtu keessatti haleellaa waraana sirnichaa irratti fudhateen injifannoo addaa galmeessuu himan. Akka qeerroon bilisummaa Oromoo naannichaa irraa arganne jedhanitti haleellaan kun ganama obboroodhaan dhukaasni akka eegale himuun haleellaa kanaan milishoonnii fi poolisoonni Oromiyaa fi poolisiin farra riphee lolaa akka ta'an
erga dubbatee booda dhukaasa kanaan waraanni hedduun ajjeefamuu himee jira. Milishoonni ajjeefaman 11 yoo ta'an poolisii fi farra riphee lolaa 3 walumaa galatti nama 15 ta'uu himeera. Gama meeshaatiin qawwee akamaa 8 fi yennoo gosa garaa garaa akkasumas boorsaa fi bilbiloota xixiqqaa fi gurguddaa waliin akka hiikaman himameera. Guraandhala 13 bara 2026 humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz lammiilee Oromoo godina Matakkal Ona Dibaatee ganda Xuuxii Gambeellaa jiraatan irratti haleellaa raawwachuu maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo mirkaneessaniiru. Haleellaa kanaan namoota nagaa irratti reebichi hamaan raawwatamuu fi manneen maatii Oromoo 5 ol qabeenya isaanii waliin gubachuun barbadaa'uun ibsameera. Maqaan maatii qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'an Obbo Abarraa Jaallataa, Obbo Dassaaleen Jaallataa, Obbo Bashaa Jaallataa, Obbo Argataa Galataa fi Baayeroo yoo ta'an, Obbo Argataa Jaallataa fi Obbo Bashaa Jaallataa reebichi hamaa irra gahee fi du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman odeeffannoon qeerroo Oromoo irraa argame ni mul'isa. Ajajaan humna addaa kanaa magaalaa Shinaashaatti kan dhalate Gammachuu jedhamu hidhata faannoo waliin qabuun himameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhattoonni mootummaa Finxaaliyyii faannoo fi humnoonni garaa garaa sosso'an lammiilee Oromoo godina Matakkal onoota garaa garaa keessatti ajjeechaa juulmaa manneenii fi qabeenya gubuu akkasumas uummata qeerraa humnaan buqqaasuu itti fufuun yakka ulfaataa raawwachaa turuu gabaasni ni yaadachiisa. Gochi amma raawwatame kunis itti fufiinsa gochaalee kanaan duraa ture ta'uun ibsameera. Oduma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti haalli nageenyaa yeroo ammaa uummata Oromoo irratti ulfaataa ta'aa jiraachuun gabaafamaa jira. Akka odeeffannoo OMN irraa argame ibsutti aanaalee Dibaatee, Wambaraa fi Bulan keessatti dhalattoonni Oromoo haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffateen miidhaa hamaa keessa jiru jedhame. Jiraattonni akka himanitti namoonni nagaan jiraatan kan dhimma siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata hin qabne sabaan adda baafamanii jumlaan hidhamuu, reebamuu fi doorsamuu keessa jiru. Haalli gaddisiisaa ta'uun isaa ammoo maatii hedduun qe'ee isaanii keessaa buqqaafamanii manneen isaanii abiddaan gubamanii barbadaa'uun isaaniidha. Gubachuun manneen jireenyaa qabeenya waggoota dheeraaf dhama'anii ijaarratan balleessuu qofa osoo hin taane abdii fi tasgabbii maatii sanaas waliin gubee fixaa jira. Daa'imman barnoota irraa hafanii sodaa keessa jiraachuun dubartoonnii fi jaarsoliin ammoo iddoo itti baqatan dhabanii rakkachaa jiru. Yakki sabummaa irratti hundaa'e kun mirga lammiilee walqixxummaa fi kabaja argachuu qaban sarbamaa jiraachuun ibsameera. Uummanni kamiyyuu sabaa fi eenyummaa isaatiin adda baafamee miidhamuun seeraanis ta'ee naamusa dhala namaatiin kan hin deeggaramne ta'uu hubachiifameera. Kanaaf qaamoleen mootummaa fi mootummaa naannichaa dhimmicha isaan ilaallatu haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate kana dafanii dhaabamsiisuuf lammiileen nagaa eeguu fi miidhamtootaaf haqaa fi deeggarsa barbaachisu akka kennan waamicha taasifameera. Mirgi lammiilee hundaa walqixxummaan akka eegamu, nageenyii fi tasgabbiin uummataa akka deebi'uuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu hawaasni ni gaafata. Obbo Shimallis Abdiisaa rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti ammas qormaata cimaa ta'e itti fufuu ibsaniiru. Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa 5ffaa bara hojii 6ffaa caffee Oromiyaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jiru irratti gabaasni hojii mootummaa dhiyeessuun humni nageenyaa rakkoo kana furuuf hojjechaa jira jedhaniiru. Haa ta'u malee rakkoon nageenyaa godinaalee kibba bahaa fi bahaa Oromiyaa keessatti daran hammaachuun mirga lammiilee sarbaa jiraachuun ibsameera. Jawaar Mohammadis haala nageenyaa kana irratti yaaddoo irra deddeebiin ibsaa turuun mariin dhugaa irratti hundaa'ee fi wal amantaan deeggarame akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeesseera. Wal hubannoo dhabuu fi wal shakkuun qaamolee wallaban gidduutti babal'achuun hawaasni hidhannoo hin qabne miidhamuu, lubbuu dhabuu fi qeerraa buqqa'uun rakkoo namoomaa hammaachaa jiraachuun ibsameera. Araarri bu'uuraa waaraa ta'e akka uumamuuf mariin bal'aan akka barbaachisu qaamoleen hedduun yaada isaanii dhiyeessaniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo garee walabummaa fi jijjiirama Sudaan keessatti addaan qoodamni ifatti mul'achuun gabaafameera. Akka Sudaan Tiribuun ibsetti marii araaraa dilbata darbe Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti qoodamuu kun ifa ta'eera. Marii kana kan qindeesse sirna Quantipiul Mechanism jedhamuun beekamu yoo ta'u, qaamolee akka Afrikaa Yuuniyeen, IGAD, United Nation,
Arabaa Liigii fi Eurooppiyaan Yuuniin of keessatti hammata. Kaayyoon isaa gareewwan siyaasaa Sudaan gidduutti walii galtee uumuu fi adeemsa mootummaa ce'umsaa fuulduraa jalqabuuf dhiibbaa uumuudha. Haa ta'u malee dubbii himaan Dimokiraatik Bilook Juumaa Al-Waakil gareen isaanii walga'icha irratti hin hirmaanne jechuun ibsa kenneera. Akka ibsa isaatti qaamni kamiyyuu maqaa garee sanaatiin marii irratti hirmaachuuf eeyyamni hin kennamne. Inni kun garee Sudaan Liberation Movement kan hoogganaa isaa Minni Maanna'u waliin walqabatu ta'uu ibsameera. Garuu dubbii himaan lammaffaa garee sanaa Mohammad Zakkaariyaa ibsa kana mormuun ejjennoon sun waliigaltee guutuu garee isaanii hin calaqqisiisu jedheera. Akka isaatti ibsi sun adeemsa seera qabeessa hordofee hin baane ejjennoon mootummaa garee isaanii walgahii waliigalaa hooggantoota booda ifatti hin ibsamne jedheera. Kunis yeroo mariin araaraa idil-addunyaa deeggarsa guddaan gaggeeffamaa jiru keessatti garaagarummaa yaadaa fi qoodamni siyaasaa garee keessa akka jiru agarsiisaa jedhe. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota qophiin keenya kana haga ammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan Subscribe gochuu hin dagatinaa, like, share, comment gochuun nu jajjabeessaa jecha odeeffannoon irraaf qopheeffanne karaa gammaa ture.